gayaadha. Arra ajandaa lama gurguddaan qabannee dhufe. Tokkoffaan Qadiir Martuutii fi Jaawar Maalumaa walirra kaayee hajuu siigale san akka gaariittiin adda isinii babaasa. Duraan dursuudhaan osoo inni sanittiin seenin dura dhimma ijoollee Suudii Arabiyaa tana fi dhimma gosaa kana bakka irraa kaateen beeka. Yoo namni yaadattan ta'e gaafa Harargeen gosaan wal qooduu turte waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ajandaan gakkenname. Yaa Harargee gosaan wal qooduu balbalaan wal qooduu dhaabii isin diiguu deeman gaafa nan jee iyyuu ni yaadattan jeetiin abdaddaa jechuudha. Sigalee gaafa san hedduu naas hin dhageessanii bilziqinna jettanii namni bilziqinnaa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate bineensa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate silaa dhageeffachuu isinirra ture jechuudha. Gaafa lakkii hin ta'uu Harargeen gosaan wal qooduun qaaniidha. Kana kan godhaniif gartee ajandaa lafa kaa'amee jira jeetiin dura iyyuu ture jechuudha. Kajoollee Suudii Arabiyaa kunis namoonni gariin gartee hoggii Qeeroon hiriira baatu mee waan takkaan isinii hima. Warri Qeeroo warri hiriira qindeessu nama xiqqaadha. Nama 3 fi 4 hin caalu ka ajandaa fudhatee hiriira qindeessu. Dilli dhumu kamanaa himatti yaansu warra ajandarraa quban qabne kanuma akkanumatti itti lixee jechuudha. Amma sii galee lola kanaa warri qindeessu waa xiqqishoo jechuudha. Keessattuu warri kun Arsii keessa maadheeffatanii jiran. Bakki rabshaan durarraa ka'u ummata maqaa Arsii dhawatu kanaa jechuudha. Arsiin kana keessa harka qaba abadan harka hin qabu jechuudha. Ummanni kabajamaan jaalatamaan kana keessa harka 100% Arsiilleen hin erganne. Arsiinis kana keessa illee galti jee yaadu hin gallelleedha jechuudha. Si gala. Garuu jarri kun maali jeetiin gattaa'ee yeroo fudhadhee investigate godhe warra Jaawar King jaajuu kan warra ifiifu harkaa Jaawar hin jaalanne jechuudha. Ogin ijoollee beeyturraa haga maayyitti haga ganda isaaniitti oggii qorannu warra maatiin isaanii PP warra maatiin isaanii biyyatti hoogganoota Oromoo fixu jirtu. Sigale Jalzizo welcome fitu jirtu warra gartee Jaawar harkaa fi dhageettiin feeneetu maqaa Jaawar balleessuudhaaf akka gartee woboon PP takka shaneen PP alaabaa Oromoo jaalatamtuu tana ol qabdee ummata Oromoo tumtu ummata Oromoo ajjeeftu maqaa Jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha. Anjaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu. Abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu jechuudha. Tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf hujii isaaniitiin hin gaqqaba hujii isaaniitiin hin ol qaba jechuudha. Oromoof maal faayidaa qaban Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha. Is over. Ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu. Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jechuunin namni ma dawwaltu kun ammaa booda yoo dawwalte blookiin si godhaa beekan. Sigalee hoggii qabsu jirru qaldiin qaldi qabdi. Sigalee so maal naa godheedhaaniin nama deeggaraa jechuudha. Nama mormaa jechuudha. Malee waa takkaas naan godhe waa takkaas kana godhu hin jiru jechuudha yoo Rabbii taate malee. So waan kana qoradheetiin irra gahee jechuudha. 100% qoradheetiin irra gahee. Warri kun dhugumaan Jaawar jaalataa dhugumaan Jaawar deeggaraa jeeti warri Jaawar King jaajuu kun rabshaa kakaasu isaan yeroo hundaa'u dhugaa walitti himuun firummaan murtuu jechuudha. Sigalee ana ijoollee Harargee biyyatti jechuudhaaf harkarran qabu yoo isaan badii qabaatan badiin qaba ijoollee Harargee ta yaa'ii kaaftu takka hin garre warra Jaawar King jaajuu kanaatu yaa'ii kaasaa jechuudha. Warri kun ergama guddaatti kennamee jira. Maaliif itti kenname?
bakki jaawar keeysaa deeggarsa akka gaarii qabu oromoota guutuu keeysaanii qaba bakki jaawar deeggarsa akka gaarii keeysaa qabu Arsii fi Harargeedha jechuudha bakki qabsoodhaatis humnitinis bakki gartee namni akka gaariitti qabsoota naf sirritti itti beeku jara lamaan kana wal dhooysifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeeru sigale osoo sitti himnuu maarree keenyaattu qame gosatiyyaan maarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene ergamtuu diinaan ergamte malee jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha so kana Khadiir informationa dhabeeti kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no ergamoota kana kasaaniiti jechuudha ergamoota kanaatu kasaaniiti jechuudha nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tanaa harka keessaa qaba waan kana riphee ololaan kun eenyu warra ol hin baane abbootii qabeenyaa ta'e fiin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana sheekotii manzaraa tanaa jechuudha ol hin baanu nuti qaaniidha sigale waan dhufuus hin beekamnu qaallicha kana hallayya deemu jira yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duidarra fe'annee biyya alatti hin baafannu jaawarii wajjin dalagatti fufna haga gartee namichi kun aangorra jirutti jaawar akka milkooyne irra dalaguu qabna warra juutu riphee ololaa jedhiin kana sigale warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu barbaadu warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fixxu godhu warra gartee ijoollee tanaa fuudhee jaawar irra deebisu memma ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi jaawar immoo abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu sorry mee ijoollee tana jaawar irra fayyaddi moo abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu eenyuutu tokkummaa oromoo caccabse eenyuutu keeysoo oromoo caccabse eenyuutu oromoo akka adda baatuuf dalagu jira jaawar maammadi moo abiyyi jaawar maammadi moo abiyyi Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe Harargee gosa maarree ilmaan miitirqishoo jee walin naqe afaan Baalee rabbii Harargee afaan Wallaggaa maarriqishoo jeeti yooni Wallagga dhaqeniin du'a jeeti sigale oromoo guutuu akka wal shakkii keessa naqee jechuudha qabaddo asitti dubbii jaawar dubbii abiyyi jaawar maammad oromoo rafte oromoo ciifte oromoo ganda gandaan hayyu duree jaarratte oromoo ganda gandaan damiina godhatte sigale lakki isin tokko walii waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise mee tokkummaa oromoo eenyu jibbare tokkummaa oromoo eenyu diigare akka oromoon ibidda walirraan fudhanne eenyu godhere dabarsiiti gurbaan Khadiir martuu kun jaawariin maallaqa oromoo nyaattee jaan abiyyi udwaan oromoo nyaachu jira gibira jee kan oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maali tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee buusii milishaa jee sigale kan ummata keenya hulaa hundarraa buqqisiisee gibira jee kafalchiisu jiru kun buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun sigale kunoo udaan guuru jira moo maallaqa guuru jira bar jaawar maallaqa yoo nyaatellee baga nyaatee bar oromoo isin kara oofta wallaaltan bar
بو خرا إسا كرا كجيل جبر إيش الرأي نجا أنغون كابو واتكاس أبوتي كبينيا تا مصروف إسن الراخفل تتناز واتك تخنون دندو أبوتي كبينيا تنم الرجود إسيبر نمني خان الرئيس إنداد تاني كنا نمني فودي لما مغرس جيسي نمت إيديبر جاور ما مديبر إيش نتواهد دو بين عندو بنو سلاو إنفورميشن كابدن نماو جو نمتين كابدن نمني مراتو إسنينجا لاندو بتو سيغل ما أنيو خا نموت الروار كتخدا بيجتك بنمتوف شانسي بديفينيو جاوري بر أمبر تنقوتو تين كيسة بيخابر جاور بر مالك غورة منا ويمن نيفا غرغورة بقى غرغورة أبيو خدتشي أورمو غرغورو جرو أبيو خوريدر يجي مسكينة بكسة دتشي ساني غرغورو جرو أبيو خ مسكينة هولو توندا ريو توندا غرغورسيسة جبرة جي رانياتشو جرو نياتشو كفوزون انتين دروين إنك أوهم بيتي إسان غتشيسيسو جروين أبييبي جاور بر بالك الراغورة ساني فيفو أورمون تقوم سيتي أورمون بليسوم سيبر نياتو نوتي تكاتا بر سلا أفتي سلا أفتيو الرابر الديبر مالف كجيبدا أبي سنجالا سيمتا خي خدير مرتو نمني بيالا تنسيفيده أكا هوچو جيرته وان غاري نياتو سيكو دي جاور ما مديبر يعني مبيخو مينيسوتو متنا وجيرامي غافات يسلو مينيسوتو متنا وجيرامي غافات يسلوفته مينيسوتو متنا وجيرامي هيرسان كسيكين ديزين أكاد الربي يالا باتي نمتي دامتي الكني قويا أبوتي كبين رامين دا قلبني سي سفرما جاور الرب ستوخنا على خسيمي جيسين اسمامي سي شكري جمالي زريو ودا جوتي نمني دروا ريبورت دكيسي سيمتي استورا والمارتي سيجيسي سون أنا بر استورا نسيجيسي نبيت خضروا في مدروا تشلالتي سجنة الدنيا رنا في الدين أنجد بيت سيقول لال أما دروا مما يستوكو ما يماخي بيخ مما يستوكو مالين جي ما يماخي ونون دلاتون تكا قابني سالة دلاخون ربي إسي أومي ديفتيتي وصور ربي إسي أومي غلطون فتيني خايسي ناك غلطون فتي جيتي مما يستوكو خطاب الجسم الرالة فخاي سيقول wanni dhalaatun rabbii isii uume akkasit tolchee mi'ooyisee addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san ozoon hin galatoonfatin alhamdulillah jette ka isii raggaxu kana galatoonfatti hijeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaa'e sigale arra kasabakee bilisoomse dhiiftee خسبخي تقوم سي أبيه تفارسي تخنا أومي ديفته كابوتي كبينيا تنا تنادتون تنا كابوتي كبينيا تخري مكالي غلطي غرتي أچي udanya tu arra garte warri duraan dinnicha gurguru arra garte makhinaayyaa khana kagarte khana gode dhiifteeti warra inni kun fide oggi farsa garte nama waan kana fide arrabsitu waan samma isa kitabul jismi saniyya dadde sigale jawar Muhammad Oromo fi cisisi jawar Muhammad Oromo ajis ish gafa Oromo fitansanu jawar Muhammad Oromo fi cisif adibli